وجين فين من بو garuu abbaa gaarii akka taate abdiin sirraa qaba. Ilmaan kiyya sirratti nabdanii sirratti dhiisee deemee abbaadhaa haadhaa anarra si jaalata jee yaada rabbiin qaalanii jabaan ni danda'ama hundarra si haa gargaaru. Rabbiin baasaa boora kana isiniif baasee yeroo muraasa keessa nu agarsiisu jeen du'aa'ee godha rabbiin magariituun nageessitti haa ta'u ilmaan keessatti umrii si haa dheeressu riskii gurguddoo rabbi sitti haa kennu salaata keessan hunda keessatti du'aa'ee isii godhu jira rabbiin na argu yaasin najjaasi. Abbaa gaarii akka taate abdiin sirraa qaba. Yeroo ammaa kana nama si cinaa dhaabbatullee dhabdu ati nama jabaadha. Ilmaan kee keessa rabbi umrii si haa dheeressu jabaadhu inshaallah. Yeroo gabaabaa keessa wal arguudhaaf yaalii ni goona haaluma jirutu adda nama fageessa. Alhamdulillah rabbil aalamiin bo'uun dhiisu garuu ijoollee ta'ee yoo yaadadde wanni na dhagahama. Amma ammaan tanaa kana silkii keessaa viidiyooleen hin qaba footooleen hin qaba garuu yeroo nifiin footoo isaanii arge maaltu na dhagahama kataf ijaan gudunfadhe bakka ija gudunfadheetiin footoo isaanii laalee nahlaafaa yaadaddee taa'ee booya. Amma ammaa tana dirqiidhaan hanqaneef qabee viidiyoo kana baruu jira malee an kaanus nahlaa maqaa dho'innaa dirqamanumaan booyaan yoo nifin nama keessa taa'u jiraadde keetiin dafee mana keessa seenee ulaatii cufadhee taa'ee boo'a. Yoo namni waa'ee ijoollee isaa arganiin booya yoo numan ijoolluma nahlaan qixaa takka kaadus hin qixaa miidiyaa kanarratti arge dirqamanumaan booya. Garuu waan hin ifiin san barsiisuu qaba. Alhamdulillah xumurarra waan hin jechuu fedhu. Nahlaa fi kaanus iddoo takkaan isin jaaladha. Iddoo takkaan isin kabaja. Ilmaan kiyya kan inni fin itti laffa'ee namaatitu waan anjee kan inni macarashaa irratti lisanii ni majee ammaan itti dhaguu deema. Namni sun nama wajjin yaadne na bilbilee kaanus maaluma wanni jabaatte isin hordoftoonni kiyya haa na wajjin jiraate na wajjin nyaate na beekne hunda beektanii naaf beektan jee yaada komantii teessa yeroo ilaalu na bilbilanii maal naan jedhanii ati mataa halluu naan liqimsite dhagaa liqimsite wayitii garuma jabaatte naan jette wanni jechi namaa kan hin irraanfanne isa sanii takkaffaa namni biyyarraa bahee akkas naan jeesisa waa'ee ilmaanii kana gaafatu san dura gatiis hin baane taaribaan dura dhufee halluuna liqimsitee mataa halluunaan liqimsitee dhaga liqimsitee wayi garuma jabaatta ilmaan akka bindistee biraa deemte naan jette waa'eetti waan ilmaan biraa nama ofaatii jira waan san na gaafattee jireenya kiyya keessa kiyyanaaf beetiin see malee akkas naan jette jee gonkumaa hin yaadne garuu maa hin qabu rakkoo qabu baga naan jette. Kan lammataa kaanus ifi nahlaa haadhi takka ta'e ilmoo dhaltee ilmaan biyya distee biyyarraa deemte hundi garaan haadhaa yeroo ilmoo ifitti hojjetta bahu haati maraattuunu ni beektan jee yaada. Namni jaalatee ilmaan fi facaasee biraa deemu jiru namni garaa jabaatee ilmaan fi dhiisee biraa deemu hin jiru garuu fuuldura keetti ilaalaa deemta. Suwaad Mukhtaariin nama gorsuudha nama maashaallah afaan Oromoo teessira nama gorsinaan isin iddoo hordofa fuuldura kee ilaalee siin jetti fuuldura kee yeroo ilaalte ta'ammaan tanaa xiqqishoodha tuni ni irraanfatta ijoolleen guyyaa lamatti guddatanii wal agarra. Garuu bakka nuti jiraannu bakka guddoo ta'uu qabdi haadhaa fi abbaa keenya hajjii geessinee dalagannee if gargaaree nama gargaaru qabna ayyaanni kiyya kana jechuudha ijoollee biraan ooftee tayyaasin immoo hayyama maalitii isa duubaa hin deemee ta'olloluudhaa waliin lollee fayyee walii qabnaa ta'adda bu'uudhaa addaas hin baane addaas boofis hin teenyu nama anaa fi abbaa kaanasitu adda baajee yaadaa qabu karoora kanaaf keessaa haga addaas hin baanu ijoollee teenya babbareedduu sanii fi saniitu adda nu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu kabajamtootaa fi hordoftoota daawwattoota Ayuuna Shamaar Kafuunee jirtu warra amantaa biraa hordoftanis nagaa keessanii. Mee namni akka kootii viidiyoo Kaanus laalee qalbiin cabee jira. Wallaahi viidiyoo isii laalee hedduu takka qalbiin na cabde. Yaani hedduu jechuudha. Imimmaan isiisanis arguun na ulfaate. Baay'ee tokko waliin booyaa ture jechuudha. Hundaafuu rabbiin muraada isii guute nagaan ilmaan isii wajjin walitti isii haa deebisu inshaallah. Namuu jaalateetii miti kan ilma ofii dhiisee biraa deemu nama hedduu jechuudha. Nuti hundi keenya ilma biyya dhiisnee biraa deemne inshaallah rabbiin nagaa walitti nu haa deebisu nutis jechuudha.
warra ilmoo gatee biyyaa deeme hunda rabbii walitti nagayaan haa deebisu. Garuu ka isii kun immoo tiyyuu wanti irra caala nama ulfaatu biyya namaa keessatti argattee in beektan jechuudha. Yamanii turte isiin biyya namaa keessa argattee akka gaariitti yaani jireenya biyya keenyaa caalaa yoo jireenyi biyya bakkaatu haa xiqqaattus haa guddattus jiruma bareedaa jiraachisaa turte. Ilmaan isii akkuma argattee waliin turte. Haa ta'u guyyaa keessaa akkuma nama kamiitiyyuu of jijjiira jettee biraa deemtee garuu amma hedduutti ulfaataa hedduutti dhagahama. Duraan akkamitti akka guddisaa turte, duraan akkamitti akka waliin turte, akkamitti akka viidiyoo waliin waraabaa turte kana kanatti dhagahama. Waa hundaafuu rabbiin nagayaan walitti isin haa deebisu isin jedha. Obsasii haa kennu isinillee yaa ummu kaanus. Wanti mootiyyuu viidiyoo isii kanarraa waan baradhe tokko qaba. Isin hundi keessanuu humata hin xallitan jedhee yaada. Ani wanti ani viidiyoo kanarraa hubadhu amma dura gaafa Yaman turte jechuudha ummu kaanus. Gaafa Yaman turtee Yaman irraa gara biyyaa galte utuu hin galin dura jechuudha ummu afnaanii wajjin yaa rabbi biyyaan baate kana keessaa nu galchi yaa rabbi biyya keenya nu galchi. Gaafa biyya keenya galle bakka takka hin deemnu jechaa turan. Hedduun hordofa jechuudha jara tana wallaahi. Innaa bakka takka hin deemnu yaa rabbi nagaan nu galchi yeroo gabaabduu keessatti jedhanii hedduu cinqamaa turanii yeroo Yaman turan san gara biyyaa galanii erga gara biyyaa galanii illee ummu afnaan tutturtee jirti iyyuu erga deemte. Ummu kaanus illee mootiyyuu ijoollee gattee akkasitti deemte jechuudha. Wanti asirraa hubadhu jireenyi biyya keenya akka ulfaattu hubadhe dhugaa rabbii jara tanarraa jechuudha. Jireenyi osoo namatti taatee namni ilma ofii gatee hin deemu biyya ofii yaada abbaa ofii gatee hin deemu keessattuu ilma ofii gatanii hin deemanii garuu jireenyi biyya keenyaa sun dhuguma ulfaatti wallaahi jararraa hedduu takka hubadhe yoo namni biyya namaa keessa turtanii waa'ee biyyaa kanallee sirriitti wanti hin jenne jechuudha jarumarraayyuu hubachuu dandeettan jedhee yaada. Kan namni namatti himu malee kan akkanatti qaaman namni deemee akkasitti jireenya achisan dadhabaniitiin hin biraa deeman kana yoo laalanii hedduu nama sodaachisa. Haa ta'u hundaafuu jiruun addunyaa tun hin guuttu. Shamarran teenya warri biyya namaa keessa jirru egaa haguma taate qaqqabannee gara ilmaan keenyaa galuudhaaf yaaduu qabna. Rabbiin muraada keenya guutee nagayaan nu haa galchu. Jiruun biyya keenya osoo haga fedhanillee dalaganii haga fedhanillee waan fedhanis qabatanii galanii sanuma natti fakkaatti wallaahi hedduu nama sodaachifti. Egaa mallayyi gaafa asii qabattee galtuun yookaan biyyatti waa godhattee galtu guddoo fakkaatti yoo galtee jette ni dhumti mallayyi innuma dhumti. Waa hundaafuu fayyaa qabaachuun waan guddaadha. Wallaahi isiin biyya namaatitti deebi'uu isii ilaalee hedduu takka jireenya biyya keenyaa sun abdii na kutachiifte wallaahi ummu kaanus ilaalee jechuudha. Ummu afnaan akkasittuu maatii ofii hunda wajji deemte. Ummu kaanus garuu ijoollee ofii dhiiste akkasitti biraa deemte. Qaala'insi jireenya biyya keenyaa isirratti hubadhe dhugaa yoo namni qaalofte jedhu homaa sitti hin fakkaatu yaanii waan biyya namaa keessa jirtu biyya keenyas waanuma akkasitti bakka baay'ee si hin galu jechuudha. Garuu mootiyyuu hedduu takka waan inni irraa hubadhe qaala'insi biyya keenyaa suni jiruun biyya keenyaa sun gannama teessisuu dhabuu isirratti hubadhe. Yeroo biyya namaa keessa jiran otoo safaaxuu baatanii waa tokko godhatanii hedduu bareedaadha. Jabaadhaa isiniin jechuu barbaade yaa shamarran teenya keessattuu warri shamarranii warri biyya namaa keessa biyya arabaa keessa faca'anii jirru kuni gaafa galillee haalli qilleensa biyyaa kun baay'ee namatti jijjiirama. Waa hedduun namatti jijjiirama qilleensi sitti jijjiirama. Jireenyi sitti jijjiiramte jireenyi ati dura dhiistee biraa deemteef kan ati galtee agartu tokko miti baay'ee ulfaataadha. Waa hundaafuu kana hundaafuu qopheessanii galuun hedduu bareeda jedheen yaada. Viidiyoo isii sammee jala deemaatii ilaala. Wallaahi hedduu garaana nyaatte. Ilmaan isii biraa dhiistee yaani dura halkan takkaa biraa deemtee waan bulte natti hin fakkaatu. Amma yeroo duraatiif dhiistee yoo akkasii biraa deemtu kana baay'ee ulfaata. Hedduu ulfaata wallaahi. Akkasii waan hin jedhee ibsullee na dhibee wallaahi. Hedduu imimmaan qabachuu dadhabee isii boottu sallaalee jechuudha.